muraasa ergaa keessa qoysu tajaajiluu kan barbaadu namoota milikkitanis waan dafaloo waadhaa nama tokko jirtaa handhuura kee kana si ciniina si qabaa still now heexanni amma har'aatti guyyaa qabee jira lubbuu kee galaafachuuf amma har'aatti amma har'a galgalaatti beellamadha kan jiru waa'ee keedhaaf lafa girtuu harka keerraa sinatti agarsiisi si qaban handhuura keerra isa girtuu si argaan jiru lafa girtuu harka keerraa meerra si argaan jiru kottu ka fiigaa gara kottu boleessu maal si ta'a? Ammallee yoom si galqabuun sammam ta'a? Guyyaa sadii ta'a. Kaas harka kee. Si qabee jira mumayyuu? Ammayyuu na qabee jira. Maal si gochaa jira deem? Na dhukkubaa. Si dhukkubaa jira. Maal gochuu dandeessu? Umayyuu bakka natti shabaata na qaba sirri. Si qaba? Okay. Kaas harka kee. Yes! Kamaaki. Geessa furama jaagiti gabatee durii beektu gabatee durii jira dubartii tokko qaba mana keessaa caala geessa caala fiigagadaan har'a galgala masaa sagalitti eegamaa jira caala gara keessa sagalee guddaan madadhu caala gara keessa caala geessa yaa fiigagadaan caala gara keessa yookaan harka namaan lubbuu isaa dhuma darbuu qaba har'a dhiigni isaa jawweetu dhugaa foon isaa warra budaa jedhamtu tirata Kabar rukuta በኢየሱስ ስም ዳወራና በኢየሱስ ስም ዳወራና ጣላ ሰገለ ወደ ፈሪገሳ በኔ ሰገለ ገሳ ቀራ ጣላ ሰገለ ገያን ፈሪገሳ ጣላ ገሳ ጣላ ገሳ ጣላ ሰገለ ወደ ካሲ ታወጂና ሰልካ ሰገለ ቀራኒ ገሳ ቀራኒ ገሳ ወደ ሜዳ ጣላ ንገረ ቀብደ ግርታ ኢገሳን ነው ጋይዳ har'a galgala iddoo ta'e tokko dhaqaachi dhaqee booddachuma bullaachumatti immoo namoota akka baarrakuuf siistema diinaa qophaa'e nama biraa miti. Sagalee guddaan na wajjin asarraa kaasee na wajjin sagalee galgaa asarraa kaasee fayyaasaa umuriisaa hundumaa gadhiisee dandeema gadhiisama gadhiistu sagalee guddaan ol kaasiisi naqa sadii canaaniyyii baay'ee keessa. Nama faham kasi. Salama kanani. Bye. Galate pada orang yang makan ini bukan ini. Waktu garako. Nagaan sifato. Inyu makan ke? Fayo. Fayo malah jeda. Uji. Hah? Uji mali? Hah? Ita. Nalash. Kabem. Kakabnya serit kabeh besi. Jedam. Tiga maiki gurmetimu. Master agama jira. Tujuh. Ugahamnya yeron ufbayana kuba. Eshi. Fincan tana kabeh seetan asin darbe tola otona siseni. Mana fincani lagi. Eshi. Yeron fincan kasbus sanu wak. Sanu. Ni amma gajel uljet. Rifat do tadirin gesa gajel uljet. Firagatai musillal. Jadi emas dapat dikatakan. Atas tertamiti, fura derrenci ini sekali mati jera, fura majaji. Sabi ke? Derrenci ini ti, revisa galu hiniran naya nak narat tidak hafir galu. Kalau pepada berikan mata. Wajar apa? Ada cukup tiada mana boleh citi, nama boleh citi mo. Citi. Nabi itu je. Naribana kufisa. Maka nanti kenjanan di demiti ya etan itu lola. Nanti kenjanan di demiti eta. Maka gambar demo eta, iran eta, galatap demi bot. Galatap pada pada gambar. Waktu ni ati itu cakot, ati kotun singgah dah, ati kota dia, Devi. Nagaan sifato. Maal hojjetta? Baratta. Meeqa? Kudha tokko. Afur qulqulluu garuu akkas naan jedha. Waan irraa kufte isin deebisa deefuuf. Ameen. Jedhame waan irraa kufette. Waan irraa kufette. Waaqayyo na deebisa. Waaqayyo na deebisa. Inni mana jedhe. Nan baradhaa. Afurri garuu maan naan jedha waan irraa kufee jira naan jedha waan isaan beeku. Si galaadhaa? Afurata tokko fuuni tokko waan irraa kufte qabda. Gooftaan garuutti si deebisa. Ameen. Fakkeenya sammuu kee irra kaa'ime.
Sigalee gara waan nama gargaaru keessumas spiritually dhaamaadha. Eebbi keessa dhaamaadha. Wanti baay'eensa waan baay'ee buutee baay'eetta umurii makanatti. Garuu cufaa sirrii miti. Waan baay'ee buutee baatetta. Tekinika namni tokko yaaluu qabu waan baay'ee yaaltetta. Sirrii miti. Milkaan isaa warga jiru qabsiiste waan yaalte qabda warga bartee qabdi. Garuu siin taane. Waan siin taaneef gara kana duukaa baate iyyuu hundaamu. Malee tosii ta'e ta'ee karaa biraa guddachuu barbaadatu tolaa qabde. Sammuu keerra kaa'e. Yesus Kiristoos. Na laali gara koo. Baradhu barumsa dhiisisiin jedhu eebbi kee garuu achi miti. Ishi baradhu barumsi wandumaa nama gargaara. Baradhu ishi garuu mul'ata adda tokko waaqayyo isii kennaa sakkalee se'een gadda yaalte kuusa tokkotti deebita isatti immoo milkoofta. Ameen. Galateeffannaa fuudhu gammaddaa. Maqaan Gannat yeroo baay'ee abjuu kee sodaatta. Abjuu kee sodaata. Abjuu kee maaliif sodaata beekta? Abjuu argitu hamaas haa ta'u gaarii yeroo baay'ee waan raawwatame argiteef abjuu abgoottu hin naata. Dhugaa miti. Isa dhugaan siin jedha. Abjuu makee rifatta yeroo abjoottu. Abjuun keessa sodaa keessa yoo sii hiikamuu baate wadda sii baate abjuu sodaatta. Dhugaadhaa kun? Gaggeeffama akkasii qabdaa? Eenyu fakkata hin beeku na laali gara koo. Hidda maatii haa ta'u adoonnaa karaa gaa'ilaa haa ta'u karaa maatii haa ta'u. Nama tokkoof abjootti sodaa guddaa keessa jirta stiil na ummaa har'aatti. Eenyu fakkata hin beeku. Ji'oota haa ta'u waggaa haa ta'u abjootti yeroo abdi yaadattu mataa kee haa ta'u. Nama abjootti mammaatti sodaa akka jirtuu qabda. Hin ta'u irratti. Ameen jedhii. Kaas harka kee Gannati. Sirrii moo sirrii miti? Sirriidha. Kaas harka kee. Gaggeeffama abjootti qabdu dhugaadha. Indaamsi harkatti rukutame iyyuu malee akka har'aa kanan turre baay'eensa. Abjuu akka billaatti waa kutus harka ture si. Amma garuu haalli si dha'ee jireenyi si dha'ee afurri kee baay'een harkatti rukutamaa ta'e malee gaggeeffama halkanii ati qabdu gatellee kadhattee dhinnoo ishee gachiifnaan ati waan baay'eetu gara kee dhufa. Nan gajjabeessin dhugaa bikkattolee gani. Kaas harka kee. Nama abjootteef kun eenyudha? Buleessuma koodha. Buleessa keeti. Maal abjootte? Dhukkubsate. Ishee. Sababni inni dhukkubsate irraan ka'e maatiin baay'ee addaa ture. Ishee. Sababni sanaaf bakka haala inni keessa jiru gaafa dhaga'u yeroo sanatti sin jiru illee jira. Ishee. Baay'ee bakka inni kadhannee deebi'ee lafee. Bakka dhukkubbiin isaatti cimuu isaa gaafa argu baay'ee yaaddofne. Ishee. Sababni isaas akkuma isin jettanii abjuun isaa roon abjuun gosuun ta'ee waan raawwatuuf. Yaa sodaa qabda. Sababni sana baay'ee sodaa. Eessa jiran? Asmana sirreessa jira. Ani waan saamee gurgurtaan akkanaan jedhe inni abjootte sun hin ta'u karaatti hafeera. Ameen. Warri gammatan ameen jedhaa yaas. Jedhame karaatti hafeera. Karaatti hafeera. Hin ta'uu jedhe. Hin ta'u. Faallaa isaa taa'e. Faallaa isaa ta'a. Haleluuyaa. Hiniftaa galataaf. Waaqayyo gidduu galeera naan jedhe. Ameen. Gidduu galeera. Ameen. Namatti abjoottee fi sodaatti irratti hin ta'uu naan jedhe. Ameen. Amma isheema waaqayyo dubbate sabaa. Isheema waaqayyo dubbate amma. Yaa. Ergaa nama sifa dhugaadhaa? Amanteetta? Karaatti hafeera? Qabadhu kottu galataaf. Inni hin danda'amne hin danda'amu. Hin ta'u kan jedhame hin ta'a. Warri amantan siniif haa ta'u maqaa Yesuus. Siniif haa ta'u maqaa Yesuus. Eessa jedha mana sirreessa? Karchallee. Amma itti faradame? Waggaa 20. Nati irratti argite irratti hin ta'u yeroo gabaabaa gidduutti humna dhiiga Yesuus dhaabame ta'eefi. Ameen. Yoo dandeessu immoo bishaan mana kana qabsiisiini. Ciao. Galateeffadhaa warra gammaddan. Maleetti qal'aan sun kottu miti ishee duuba ati. Yaa kottu dafi. Wayyaa diimaa kottu. Si'a eebbisooti. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Maal hojjette? Hojjetaan turre garuu amma jalqabuuf. Yoomi abjuun halkeetiin bofti kan sii lolu. Bofa haa ta'u jawwee haa ta'u kan abjuun kan sii lolu ammam ta'a? Baay'een turre ji'a 2 caalaa ta'u. Ji'a 2 caalaa. Maal argite abjuu keetiin maal si godhaa? Bofa guddaa fi mucaa bofaa wayituu
Mucaa bofaa jechuun ilmoo bofaa. Ishee. Mana wayii irra ciisa. Achi nama wayii wajjin deemnaa nan ajjeesadha namni kun. Boofi kun hinduu guddaadha. Billaadhaan yoo rukutte malee uleedhaan hinduu hin jedha. Ishee. Namni kun didee murtuutti itti darbannaa mucaan ishee sun hin buute. Gaafa isheen duutu immoo inni guddaan sun immoo sababa isheen duuteedhaaf xiyyiidhaaf gadi bu'e. Nan ajjeesadha itti deemaa ajjeesatee akkam akka ta'e hin beeku godhuu nan dammaqe. Dammaqe. Ani immoo milikkata si gochuun erga si qabdee maal ta'e jireenyi kee to'atamaadha. Confused si godha. Kaas harka kee. Kaasiin harka kee laphee keetti. Hiikama barbaaddaa? Kaasi harka kee. Dhiiga Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Dhiiga Yesuus Kiristoos kamaayikii. Xaaraan keessaa! Xaaraan keessaa! Xaaraan gara keessaa! Xaaraan! Xaaraan keessaa Yesuus sun. Fura balaa makiina nama ajjeesu barbaaddu yookaan achi immoo affantee eeggisa barbaaddu furgisa. Xaaraan jedhe carraa ishee gadhiisi jireenya ishee gadhiisi wanti kamiin hin ta'e hin jetteetta. Gaa'ilatti milkaa'in hojjettee milkaa'in jettee abaarteetta. Ata fura bofaati. Xaaraan keessaa. Xaaraan. Xaaraan keessaa. Bana faashee. Na wajjin haasa'e har'aa kaasee. Har'aa kaasee. Bara ishee. Jireenya ishee. Hundumaa. Gadhiisee. Nan deema. Sagalee guddaan si'a sadi caraniyyee baay'ee keessa. Xaaraan keessa. Lammaffaa qaraani. Saduma qaraani. Baay'ee. Galateeffadhaa Oromoon guddaa. Yesuus Kiristoos. Eenyu maqaan? Lalisee. 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 Gala dhabdeetta. Hojii xumuruun kee barumsa xumuruun kee yoo? Tureedhaan 2010. Marga gaafa irraa fakkaatu argatanitti waan baay'ee maseenumaan waan baay'eedhaan si dheeratanii waan baay'eedhaan. Har'aa qabee bifti kee haa deebi'u. Umuriin gabaabbattu. Mukarraa fottoqeen taatu jireenyatti. Siifis sii taa'ee beekuu waamante. Akka jijjiiramtu amantaa? Maal jalqabuu yaaddamu hojii? Hojii gara Finfinneetti waan ta'e galmoomna turre. Bara kana keessa reefuu nu waamu malee galmaan keenya kuma. Anis immoo dhugaa waaqa sirriitti musuu dhugaati. Finfinnee keessa meela wayyaa bareedaa wayii tokko uffattee waa kaawwatee qashaa kan baay'eetu argeedha. Ameen jedhaaf. Ila geexamtee gaaficha gosaan irraanfatiin garuu ila akkamitti akka isheen bareedda deemtu abeet. Abeet ila biddeen guddaa wayii nyaatte iddoo guddaa wayii dhatta. Yesuus ameen jedhee kan Ameen. Dhuguma isin ingidha dhugaa waaqayyooti akkatti argaafan dhugaa waaqayyooti. Naannaa Finfinnee sotoon ta'e magaaluma Finfinnee walakkaa waaqa iddoo sii laata. Ameen. Waaqayyoo handhuuruma sana keessa iddoo sii laata. Ameen. Achumatti immoo waaqa jireenya dabalataa sii laata. Ameen. Jedhime waaqayyo jedhe. Waaqayyo. Hojii naa laata. Hojii naa laata. Jireenya naa laata. Jireenya naa laata. Nan jiraadha. Nan jiraadha. Dhuftee dhugaa baata. Dhuftee fadha warra gammaddan.